Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey maaliif wal lolan? Kun lola dhugaati moo lola sobaati? Yoo dhugaa ta'e sababni isaa hoo maali? Yoo soba ta'e immoo sababni isaa too maali? Haliimeen Soofiyaa bira deemtee Soofiyaa dirtee turte. Kanaaf dhuguma isin Soofiyaatti ni himti yookaan Soofiyaa bira dhugaan deemtee Soofiyaa ni dirti? Kanaaf yoo Haliimeen dhuguma deemtee Soofiyaatti kee himtu taate kanaaf Soofiyaa yeroo sana maal gooti? Hoogganaan Mongoolota Elkochaar innis gosatti makamee jira yookaan gosa seenee jira. Sababni kanaa too maali? Kaaladayyus akkuma dhufeen Usmaan Bey injifate. Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey Usmaan dhiisanii ni deemu. Haaluma wal fakkaatuun Yusuf Bey shahiidee ta'e moo hin taane? Akkasuma haala wal fakkaatuun Akjaa Bey fi Hasan Bey kutaa dhufu keessatti amaloonni isaanii akkam ta'u? Kana jechuun amala gaarii qaban moo amala badaa qabanii waliin ilaallaa? Kungaa kanneen isinii kaafne kun xiinxala kutaa 187ffaa beeksisa lammaffaa keenya. Kanaaf gaa viidiyoo kana jalqabuudhaan duratti warroonni chaanaala Oromoo Riikard dhibbakeedhaaf haaroo taatan chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma viidiyoo kana jalqabuun duratti viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa isiniin ja'a. Xiinxala bifa kanaa yoo isiniif ta'e koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaadha. Intiroo gabaabaa booda walitti deebina.